Gaarii ture. Wanta ilaaluu qabu sirriitti ilaaleera jedhee yaada. Jalqabuma irraa kaastee yoo ilaaltetti ta'e intalichiin baay'ee sodaatti turte. Yeroo haasa'an ijaan nama ilaaluu dhiisu kun waanuma baramee nama kamuu irrattis waan uumamudha. Harki ishee tokkoon socho'u wanti ilaale keessa harka bitaa isheetiin sirriitti sochooti. Harki ishee mirgaa garuu tasuma hin socho'u waan akkasiiti. Lideetu kan hin beeku Instagramii fi TikTok irratti yeroo baay'ee moodeelota yeroo leenjisu. Kanaaf jalqaba yeroo naseenu sodaa wayiitu jira ture. Maaliif? Anoo beeku tarii firiin isaa faallanan eege yoo ta'e jedheen. Osoo ishee irratti hojjenne nama sirraa'uu danda'udha jedhee yaada. Haalli fuula ishees namatti tola. Fuula adda ta'e tokko qabdi. Wantoota kana ilaaluun ani murtoorra ga'eera. Innis murtoon koo osoo irratti hojjenne sirriitti ni sirroofti jedhee yaada. Ni taati yeroo dhiyoo keessatti ishee leenjisnee kaayyoo ishee ni mirkaneessina.